السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتي سبرا هندي رستن بكم جرتان تنجين ربي سمبرا جراتو سنجلا بدن جرا واحد دورا في وانجب دوراتو أكان سنجلا بدن غوري أرانت رمودي بين جرا إيجان يوتيوب رابده جيتو كونشالا وانجب دوراتو كان سنجلا بدو أكان غير يوتيوب بتين فيديو اسمه فقدن اسمه لغوري جرا أرانت رمودي بين جرا هندافو اسمس بغان غان يدني وان هرا وان هدو إن شاء الله سنف قبل فجرا أرانت رمو نينجرا تشول أفين فجرا تشول سنف hanga dhumatti nugin turaadha namoonni gartee yaasuu birraa subscribe godhin guys subscribe godhati maayitaadha hanga dhumatti nugin turaa let's go tokko farratti wanni gartee viidiyoo isiniif gadhiisuu dhiisee fi waan jabdu nu qabate jechuudha akkuma quba qabdan waan hin taa ture akkaan gartee taa ture quba qabdan jechuudha yeroo gariigaa osoo ati gartee jireenya jiraataa jirtuuti jireenyuma kee kana namoonni tokko tokko dhufee sirka balleessuudhaaf akka ati gartee hafuuran baafanne akka ati boqonnaa harkanne si godhuuf khayaalan hedduu jiraachuu direct illee indirect illee jechuudha akkanattis ta'e akkanatti illee ta'e akkanatti karaa ittiin beeknes dhufanii akka ati hafuuran baafanne namni si godhuu danda'u sitti argama si dhufaa jechuudha waa hedduu nu qonname hundaafuu ammaan tan ammoo waan san hundaa'u obsaan malaan dandamadha jechuudha irra aanee osoo gartee irra aanullee osoo akkasii hin taane hanga tokko jechuudha malaan gartee malaan isiniif deebuudhaaf yaalin jira waa'een shamarranii yeroo takka si eegalte kun dhaabbattu jechuudha nama tokko immoo yeroo gartee walitti dhufte harka darbuun isin ulfaata narraa deemii ansin fedhu jettee gartee ifraa ofuun isin ulfaata hin ta'u jechuudha tokkoffaarratti qalbiin namaa kun sitti hafti qalbii nama sun gartee akkasitti nafinas malaanis ifraa deebisuu wayyaa yookaan ammoo gartee akkuma gartee haaluma gartee ta'etti haaluma danda'ameen ifirraan bistaa yoo ta'emmoo wajjin jiraachuu turuftaa jechuudha. Waa hedduudha ta'e namoonni gartee egaa taariika dabre hin ilaalin viidiyoo keenya irratti taariika dabre hin ilaalin taariika dabre ilaaltanii waan gartee ammaan tana haasaa jiru kuni isin galoo hin jechuudha. Yommuu gartee waan amma haasaa jiru kun isin galle viidiyoo dabre salaalaadha isin galoo hin viidiyoon ji'a tokko dura isiniif gadhiise yoo ilaaltan isiniif galoo hin jechuudha. Arrantana kanaafin kophaaf jedhu fee boqqolloon tiyyaallee dura qabbanooti guys yeroon ammaa kun ganna boqqolloon tun ashiittee warri gartee baadiyyaalleen warri gartee magaalaalleen naggaadeen boqqolloo tana magaalaa fiddee karaa gubbaratti kanatti gurgurti magaalaa keessa yeroo deemtu karaa gubbaratti boqqolloon ni gurguramti anas boqqolloo tana karaa gubbarraa hin qabadhe dhufee seenee jechuudha jala qabbanooti mee ilkeellee hin qabu garuu ittumarra rigadhame. Dhugumatti gaa obsaa fi jabinaan waan baay'eedhaan dabarse ani ammallee shamara naaf taatu tagartee qalbiitti jirseente tagartee akka gartee hunda tanammiine tagartee keessa hojii fedhu yoon arkadhe biroon kutu garuu hangammatti arkanne shamarran kana duraalleen silaa kana fedhu naaf taani ani gartee waan dhiisu jechuudha silaa kiyyaniin godha silaa bultii walmaan hin jaradhaa jechuudha kiristaanas taatee musliimas taatee rakkoon qaban kiristaanallee taatee yoo waliif gallee gara islaama dhufte rakkoon qabu jechuudha garuu rakkinni guddaan zabanamman tana shamarran keessa malanyatu baay'ate dhiira keessallee malanyatu baay'ate jechuudha malanyatuu fi malanyatuun sila wal dhuftee gaariidha malanyatuun gartee yoo nama nagaa akka kiyyaa kana dhufte namni akka kiyyaa kun gartee ni miidhama hin ta'u jechuudha ammaan tana gaa akkaan gartee malanyatu harkaan buune akkanumattiin gartee suuta rabbumatti gartee arkachaa harkaa bahaa jira hundaafuu amma harkaa been jira rabbiin gartee taa dhuftu irraa rabbiin haa teessu isinis du'aa godhaadha anis hangaan dandeetti ifumantiisa garuu gaatiisa rabbuma arranta nama tokko farratti waniin dhufee fi namoonni hedduun keessan dhufanii yuutuubiin gartee seera haaraa baasee jira seerri haaraan yuutuubiin baase kuni maal eeyyanii keessan dhufanii gaafatanii kan ammoo gara yuutuubiitiin ifaan ifatti akka gartee nama hundaaf galutti adda baasuuf hin dhufe jechuudha yuutuubiin waggootiin dabre kana keessa yuutuubiin yeroo namni tokko gartee banatu wanni jalqaba sirraa barbaadu namni tokko yuutuubii banadheetiin yuutuubii kanarraa galii harkadhaa jee yeroo itti yaadeef qopheessa booda maal godhaa yuutuubii banataa jechuudha yookaan immoo yuutuubii banamee jiru namarraa bitata kan seera isaa guutame kan isaan guutame kan sabskiraapiin guutame bitaa jechuudha achirraa san booda galii viidiyoo irra dalagee achirraa galii harkachuu eegalaa jechuudha seera isaa eeggatee hordofee irra dalagaa jechuudha tokko immoo haara yuutuubii fuma banatee yookaan immoo namni banee fi haaraatti ifiif viidiyoo irra dalagee san booda seera isaa eeggatee irratti
dalagaa jechuudha. Amma dhaabbanni YouTube'dhaa wanti sirraa jalqaba barbaadu maali? Sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 sirraa barbaada jechuudha. Subscribe 1,000 fi sa'aatii 4,000 eega guutte booda dhaabbanni YouTube'dhaa sa'aatii 4,000 kanaa fi subscribe 1,000 kana karaa seera qabeessaan fiddemoo viidiyoo seera qabeessa viidiyoo qulqulluu kan kee hamataa keetii koontentii kan keetii dalaydee irratti fiddemoo jeeti viidiyoo kana check godhee ilaalee san booda monetaayiza kan maallaqa si kafalu si gadhiise achi booda gara maallaqa si kafaluutti caachuu piroosinoo isaa gartee warra beekuu ni beekaa san booda gara maallaqa si kafaluutti caachuu eegatti seera isaa guuttee foorumii si argame eega guuttee booda jechuudha. Sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 jechuudha. Ammaan tan ammoo seerri kun jijjiiramee dhaabbanni YouTube'dhaa seera haaraa baasee abdeetii godha jechuudha bara 2027 sa'aatii 4,000 kan duraan ture sanii gara sa'aatii 8,000tti ol guddisee jechuudha. Gara sa'aatii 8,000tti ol guddisee dabali godha jechuudha. Duraan viidiyoo shoortii yoo guyyaa 90 keessatti viiyuu miliyoona 10 yoo si ilaalame monetaayiz si banaa jechuudha. Gara maallaqa si kafaluutti ni ca'a. Ammaan tan ammoo shoortii viidiyoo gabaabaa sanii gara miliyoona 20tti ol guddisee jechuudha. Dachaa dabali godha jechuudha. Amma ji'a 4 booda seerri haaraan inni baase kun hojiirra oolaa jechuudha. Saniifuu namoonni gartee YouTube banatanii sa'aatiin isiniif hin guutamin dafaatii ammaan tana ji'a 4 qabdanii ji'a 4 kana keessatti osoo gartee seerri haaraan isaanii hojiirra hin oolle viiyuun qabdan kunis osoo isin jalaa zeeroo hin taane amma ji'a 4 kana keessatti sa'aatii amma qabdan kanarratti dafaa dalagaatii sa'aatii 4,000 kana guuttadhaadha. Seera amma jiru kanaan dafaatii dhaqqabadhaan isin jechuudha. Ji'a 4 booda bara 2027 Feebruaarii keessa seerri haaraan kun hojiirra oolaa jechuudha. Saniifuu osoo hin geenye yeroo qabdanii dafaatii ammaan tana waan isinirraa eegamu guuttadhaan isin jechuudha. Sa'aatii 4,000 guutuun hedduu ulfaataadha. Namoota tokko jechuudha hedduu ulfaataadha. Dhugumatti hedduu ulfaataadha. Sa'aatii 4,000 jechuun waan xiqqaadha miti. Viidiyoon kan keessa sa'aatii 4,000 ilaalamu qabachuun hedduu guddaadha. Sanuu gartee nu biratti jechuudha. Uummata Oromoo kana biratti hedduu guddaadha. Maaliif namni keenya viidiyoo ilaalu viidiyoo gartee jara ilaala. Keessattuu gartee YouTube biratti hin ilaalamu. Yoo Facebook irra ta'e silaa wayyaadha. YouTube biratti inuma ilaalamu jechuudha. Kan keenya garuu kan jaraa ni ilaalama rakkoon qabu. Ammaan tan ammoo isuma 4,000 ture kana gara 8,000tti ol guddisee jira. Hedduu ulfaataadha. 8,000 jechuun viiyuu 8,000 jechuun sa'aatii 8,000 jechuun sa'aatii lafumti guddaadha. Dhugumatti hedduu ulfaataadha. Dhaabbanni YouTube'dhaa wanni gartee inni kana godhee fi yeroo ammaan tana namoota hedduudhaatu gara YouTube'dhaa deebi'aa jira. YouTube'n madda galii guddaa fi amanamaa fi qulqulluu waan ta'echa namoonni hedduun garas deebi'aa waan jiraniif jecha dhaabbanni YouTube'dhaa seera haaraa kana baasee jira. Hundaaf kun magaalatti yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa jechuun madda galiitii fi paaworii humna bakka itti hafuura baafannaa waan ta'eef jecha sooshaal miidiyaan humna guddaa qaba. Kanaaf sooshaal miidiyaa irraa hin fagaatinaadha. Wanni hamaallee hin jiraate, wanni gaariillee hin jiraate, ati immoo waan siif ta'u keessa fudhachuun sirra jiraata jechuudha. It is your choice. Waan hin dabarsee fi waa'ee YouTube'dhaa haarawaa isiniif ibsan jira. Amma booda hin badu ni dhufa. Waan haarawaa hedduun qabadhee dhufaa jira. Namoonni YouTube banachuu barbaadan ammallee banadhaa. Rakkoo hin qabu. Ammallee abdii hin muratinadha. Banadhaatti irra dalagaa. Hanga lubbuun jirtu abdii hin muratina. Hanga dhumatti waan wajjin turtaniif galatoomfadhaa. Viidiyoo laayik share godhaa. Waan isin galee jiraate komentii bareessan gaafadhaa isin jaa.